Jesus is Lord. You think say they wise? No, 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 no. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع هركفوني خبجمتو تاف جالتمتو تكية نجيني كيجا كان جاللا كان كبجا بك سنجر تنتي اسم برنا فاقو سنججا وروني حارياتاتنا سبسكرايب قد على قد أشير قد ما تكيني تانو تدبلا ما سنجنا ويا هرا مالك أبتي دفتي جتشون كيساني نولو وانتي سنف قبل إيادي جولين كينيا وروني YouTube irraa waan garagaraa dibata rifeensaa, dibata fuulaa, akkuma sana dibata hedduu laaltaniitiin akka waan doktorri wayii waa fidee poosti godheetitti laaltaniif dibattantu jira. Nama ofii kiyyaan bira miidhametu jira. Nama ija kiyyaan arga jira. Nama fuulli isaa kun jijjiirame jira. Nama rifeensi isaa heddarraa buqqee jira jechuudha. Asumaan dhaamsee isiniif dhaabu warroonni YouTube jechuudha. YouTuberoonni yeroo waan nama barsiistanii duniyaan ni dhufti ni lufti qarshiif jecha subscribe guddifachuuf jecha waan hin taane saba keessan lammii keessan hin barsiisina isiniin jechuu barbaada. Asumaan ammoo waan ofii kiyyaa itti fayyadamee waan ofii kiyyaa rifeensi kiyya dura hiddanarraa buqqaa ture akkuma sana yeroo an filadhu narraa caccaba akkuma sana jechuudha. maal akka ta'e beeku yeroo filamu wajjin baay'ee narraa baha ture jechuudha. Ammoo amma maalitti fayyadame mana yaalaa yeroo dhaqu viitaaminii qabdu naan jedhani yeroo viitaaminii kana fudhatte jettee rifeensi kee bakka sii deebi'aa rifeensi kee hin buqqa'u naan jedhani viitaaminii sana fudhadhee ture. Sababbiin rifeensi kee yeroo baay'ee buqqa'uuf maalidha jedhee yeroo doktora gaafadhu sababbii dhiiga hin qabnee fi hanqina dhiigaa jechuudha. Hanqina dhiigaa waan qabduuf rifeensi kan kee hanqina dhiigaa viitaaminii waan kana waan qabduuf rifeensi kan kee sirraa caccabaa naan jedhee ture jechuudha. Isarraallee kaka'ee rifeensa kan kee shaamboon itti fayyadamtus dibanni itti dibattus zayitii jechuudha. Bifa tokko ta'uu qabaa jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf zayitii kan dibattee kaan yoo dibattee yookaan kun rifeensi kan kee kan jaalannee jira kan rifeensi kee jaalatu jira jechuudha. Kanaaf waan irraa fayyadame malee ani YouTubeedhaaf jedhee yookaan ammoo waan garagaraatiif jedhee nama waan akkasiisin fiduullee miti lammii kiyya saba kiyya dhiiga kiyya waan taataniif jechuudha. Sana qofaa miti rifeensi keenya dubartii tokko otoo hin taane warra dhiiraarraallee ni caccabaa yeroo isaan filatan. Akkuma sana gara nama akka dulloomeetitti moluu ta'uu deeman jechuudha. Sababbiin kanaaf hanqina dhiigaarraa kan ka'e naannoon jireenya isaanii mijataa dhabiinsa ta'urraa ho'insarraan fakkeenya osoo ho'insaan kan rifeensi dhumatu dubartiirraa dhumata.
maaliif ibidda bira dhaabbataa oolti. Bakka ni jira hedduu dandeettii hedduu waan qabaniif dubartii alhamdulillahi rabbil alamin ammallee rabbi isin haa jabeessu isiniin jedha. Isarra aansee kanaaf zayitiin isin fayyadamtanis zayitii bifa tokko ta'uu qaba. Bishaan biyya kana soogidda qaba waan ta'eef yeroo shaaworii seentan torban tokko keessatti yoo xiqqaate 2 al 3 miicachuu qabdani. Maaliif gogaan qaama keenyaa kun baay'ee isaa ka bishaan hin barbaanne jira, ka bishaan barbaadu jira. Namoonni tokko tokko ka dibata qofaan rifeensi dheeratu jira. Nama akka gama guyyaatti zayitii baay'een fayyadamu. Haga dhufee biyya kana keessa ga'e zayitii bifa takka qofa fayyadamaa ture. Isiin illee naa ta'uu diddee baay'ee tokko namedhaa turte mataa kanaan dhukkubsiti. Boodatti dhiisee zayitii biyya keessaa irraa namni naa fide jechuudha. Ammallee baay'ee dibatuun barbaaduun dhiisee jechuudha. Kanaaf ammoo jechuudha shaamboo isin fayyadamtanis zayitii isin fayyadamtanis waan bifa tokko ta'uu qaba jechuudha. Shaamboo sani hamma dhumaatitti itti fayyadamii jechuudha. Shaamboo biraa jijjiiraa ji'a kana ka biraa ji'a itti aanu ka biraa akkasoo goote hedduu rifeensi keenya miidhamaa jechuudha. Qaamni keenya cimaa waan hin taaneef laafoodha, dadhaboodha jechuudha. Isarraan kan ka'e waa'ee dibatiinsa fuulaa irraan jechuudha. Yeroo baay'ee ijoolleen maajin sunuunii fuutanii fuularra dibdanii piliis. Maajin sunuunii fuula keessarra fuutanii yookiin qulqulleessitu faaziliidhaan waliif fuutanii dibattan. Garuu yeroo sanaaf ni bareecha booddee ammoo miidhaa sirraan gahaa jechuudha. Fuula keessi quncisaa jechuudha. Hamma sagantaa biraatiin walitti deebinutti nagaan naa jiraadhaa isiniin jedha. Aminatu biidha. Halkan gaarii warra guyyaa gaarii isiniin jedha. Nagatti tura.